Yooyaa akkam jirtu kabajamtoota hordoftoota keenya kun chaanalii YouTube keessan chaanalii mana keessan teessan odeeffannoo fayyaa itti argattanidha. Maatii baay'ee horanneerraa maatiin keenya nu hordofaa jirtan galatoomaa isiniin jenna. Ammallee taanaan gatii kaardii tokko malee kaffaltii tokko malee namoonni maamila ta'uu barbaaddan yoo jiraattan subscribe gochuudhaan maamila ta'a. Sagantaan keenya akkuma beekamu dhimmoota garaa garaatti kan xiyyeeffate fayyaa garaa garaa kan isin biraan geenyu jalqabee jira. An Dr. Nafyad geetuuti nu waliin tura. Afaan keenyaan fayyaa keenya fayyaan dhabina. Sagantaan keenya guyyaa irraatiin kan waliin ilaallu gaaffii namoonni baay'een gaafachaa turan irraa kaaseeti. Shamarreen tokko wal-qunnamtii saalaa malee ulfoofti kan jedhu jechuudha. Kana irratti namoonni gaaffii gaafatan jiru. Kanaaf deebii gabaabaa isiniif kennuuf hin dhufe. Shamarreen tokko wal-qunnamtii saalaa malee akkamitti ulfaa'uu dandeessi? Dhiira tokko hojjetu wal-qunnamtii saalaa malee akkamitti ulfaa'uu dandeessi kan jedhu gaaffii gaafatamee ture. Asirratti akkuma beekamu shamarreen tokko ulfaa'uudhaaf sanyiin dhiiraaf dhalaa wal bira gahuu qabu. Inni guddaan sanyiin dhiiraa fi akkasumas immoo hanqaaquun sun wal arganiiti. Erga wal arganii booda kan ulfoofti jechuudha. Kanaaf akkamitti immoo shamarreen tokko ulfaa'uu dandeessi kan jedhuu fi tokkoffaa sababoota garaa garaa kaa'uu danda'a. Namoonni baay'ee yaada garaa garaa kaasaa turan. Fakkeenyaaf amma sanyiin dhiiraa bishaan daahaa keessatti yoo dhangala'e kan jedhu riisarchiin dhimma kanarratti bal'inaan ifoomsu jiraachuu baatus garuu darbee reelii riippoortiiwwan muraasni jira. Sanyiin dhiiraa suni yoo baay'ee jabaate jechuudha. Shamarreen tokko ulfeessuu danda'a kan jedhu qorannoon tokko tokkos ni agarsiisa. Akkamitti kan jedhuu fi fakkeenyaaf sanyiin dhiiraa shamarreen tokko irratti yookiin immoo naannoo qaama saalaatti isheetti yoo dhangala'e yookiin harkaan itti buutee yoo naannoo qaama saalaa ishee qabattee kan jedhu kanaan ulfaa'uu dandeessi. Fakkeenyaaf amma sababa garaa garaarraan kan ka'e shamarreen tokko sanyiin dhiiraa harka irratti dhangala'e naannoo qaama saalaa ishee yoo qabatte yookiin naannoo qaama saalaa ishee sana ittiin niqattee qabatte jechuudha. Ulfaa'uu dandeessi carraan jedhu tokko tokko ni jira. Kan biraan immoo tariitii uffata fresh kan ta'e yookiin immoo sanyiin dhiiraa akkuma irratti dhangala'een uffata sana jalaa uffachuudhaan illee darbuu danda'a kan jedhu jira. Naannoo qaama saalaatti dhangalaasuu kan jedhu illee darbuun ni jira kan jedhu jira. Kanaaf baay'inaan keeziiwwan kunniin baay'inaan mul'achuu baatanis namoota muraasa irratti yeroo mul'atu argaa jirra jechuudha. Kanadha. Kanaaf dirqama wal bira ga'uun hin barre yookiin immoo wal-qunnamtii saalaa malee dubartiin tokko karaa ishee ittiin ulfaa'uu dandeessu keessaa tokko kanadha jedha. Baay'inaan namoonni baay'een waa'ee bishaan daakaa kaasuu, uffata uffachuu kaasuu. Kanaaf garuu baay'inaan tachii yookiin immoo naannoo qaama saalaa sana yoo jiraatan deemuu danda'a jechuudha. Yookiin immoo sochii uumuu danda'a waan ta'eef sanyiin dhiiraa dubartiin tokko carraa ulfaa'uu qabdi kan jedhullee qorannoowwan muraasni ni beeksisu. Kanaaf of-eeggannaa gochuun gaariidha kan jedhu isiniif dabarsuufidha. Fayyaan dhabinaa galatoomaa share godhaa, subscribe godhaa, ulfaadhaa.